Hordoftoota YouTube Waldoo Asiiti. Akkam nagaa jecha barumsa keenya irraa immoo akkaataa imeeliitiin banatiidha. Imeeliitiin banatuudhaaf Play Store keessa seenna. Play Store keessa yeroo seentan amma imeela banee jiranii namoonni imeeliin banatan immoo sign in kan jira jechuudha. Namoonni immoo imeelii dabalataa banachuu yeroo barbaadanitti eessa dhufna? Add another account kan jedhu tuqna. Add another account kan jedhu argattoonni booda koodii bilbila keessanii isin gaafata. Koodii bilbilaa galchitanii eeddanii jechuudha. Namoonni haala ammoo akkuma isin jedhe sign in kan jedhu san tuquudhaan dhuma isaarratti checking info jedhee erga xumuree boodatti isa kana dhufa. Asitti create account kan jedhu kana tuqtan. For my personal use kan jedhu tuqtanii yoo immoo dalagaa bitiif ta'e for works kan jedhu san irratti tuqtanii ergasii boodatti first name bakka jedhutti maqaa jalqabaa barreessuudha. Fakkeenyaaf Ahmad jennee kan lammaffaa kanarratti ammoo maqaa lammaffaa barreessuudha jechuudha. Ahmad Shaalii jee akka kanatti ergasii booda next jenna. Ergaa next kan jedhu tuqnee boodatti maaltu nu dhufa jechuudha. Basic information jee enter your birth and gender jaa birthday keessanii fi gender yookaan ammoo saala keessan sin gaafata jechuudha. Inni kun bara dhalootaati jechuudha. Asitti ammoo female dubartiidha. Male jechuun ammoo dhiira yoo ta'edha jechuudha. Kanaaf ergasii next kan jedhu yeroo tuqne asitti baraan tuqan godhe bara 200 godhe bara 2000 shakana tuqan godha bara dhalootaa jechuudha. Ergasii boodatti choose your Gmail address yaa fakkeenyaaf kun kan ifi isaatiin inni naaf kenneedha jechuudha. Haaraa ijaarrachuu yookiin immoo kan sadaffaa kana tuqna ammaaf isuma inni nuuf kenne kana irratti filannaa jechuudha. Yoo barbaadan ammoo kan gadii kana tuquudhaan haaraa ofii keessan ijaaruun asitti passwordidha. Passwordii emailii saniif muumuudha jechuudha. Passwordii kana immoo faayidaan isaadha. Emailii kana guyyaa biraadhaa login ittiin godhuu dandeessanii jechuudha. Bilbila biraatiin ta'e kanaan ta'e jechuudha. Kanaaf dhumee jira jechuudha. Review your account info jaa kana fakkaata. I agree qofa jenneeni xumuruudha jechuudha. I agree erga jenneeni boodatti karaa salphaadhaan akkuma kanatti emailii banachuun danda'ama jechuudha. Google service yaa kuni kanaaf kinoo emailichi banamee jira jechuudha. Isinitti agarsiisu. Kinoo Ahmad Shaalii kan dhumarraa kana jechuudha. Kan qubeyaatiin profaayilii ta'e kun kan diimaa kana jechuudha. Inni kun emailii amma jaareedha jechuudha. Kun ammoo emailii amma baneedha. Play Store illee isaanii dalagaa jechuudha. Accept kan jedhu kana tuqtanii Play Store keessan isiniif dalagaa jechuudha. Bifa kanaan emailii banachuun danda'ama jechuudha. Haga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Chaanaalii keenyaaf ammoo yoo haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee namoonni hin beekne waan jiraniif share godhuudhaan biraan gahaa.